الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا Har'a Dilbata Adoolessa 2026 Masjiida Guddicha Imaam Khumeyinii keessatti sirni gaggeessaa Reenfaa Hoogganaa Olaanaa Iraan Ayatollah Ali Khaamene'ii yeroo raawwatamu addunyaan dhugaa dhooftuu ijaan argite. Sirna kadhannaa salaatul janaazaa har'aa kanarratti wanti ija addunyaa hawwate saanduqa reeffa Khaamene'ii qofa hin turre. Kaameraan miidiyaalee idil addunyaa fi basaasota Israa'el Mossad namoota saanduqicha cina dhaabbatan qorachaa ture. Mujtabaan saanduqa reeffaa bira ture gaaffii jedhu dabalatee iccitii bal'aa qabannee jirra. Tiraamp namichi yeroo hundaa Iraaniin barbadeesseera. Uummanni isaanii mootummaa Ayatollah ni jibba jechuun lallabaa ture. Har'a dhugaa ijaan argee sarpiraayizii ta'uusaa amanee jira. Tiraamp kaameraa dura ba'ee gaggeessaa reeffa Khaamene'ii argeera. Uummanni miiliyoonaan lakkaa'amu yeroo ba'u arguun koo baay'ee na naasiseera. Ani kanaan dura uummanni kun hoogganaa isaanii jibbaa jechuunan yaada ture jedha. Gama kaaniin sirna gaggeessaa reeffa Khaamene'ii guyyaa har'aa kanarratti jiloonni gurguddoo fi sodaatamoon lama argamanii jiru. Isaan eenyuu fa'i bal'inaan qabannee jirra. Teeraan dhoksaatti sirna waraanaa fi siyaasaa haaraa isa kanaan dura caalaa qaraa jabaa fi sodaachisaa ta'e tokko dachee jalatti ijaartee xumurtee jirti. Har'a addunyaan iccitii jabaa tokko dhageessee jirti. Iraan dhuunfaa nama tokkoon bulfamuurraa gara hoggansa waloo waraanaa fi nageenyaatti ceetee jirti. Namoota 5 yeroo ammaa Iraaniin bulchaa jiran eenyummaa isaanii yoo aga xumuraatti nu faana turtan bal'inaan ni dhageessu. Qophii keenya laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraati. Yooyaa shamaar kafuunee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromiyaa 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenyaa haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf laayik share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Aga xumura qophii keenyaatti turtii gaarii. Samiin Teeraan inni ji'oota 4 darban har'a boombii dhukaasa misaayilaa fi dhiphina waraanaatiin haguugamee ture. Har'a dhugaa seena-qabeessaa fi raafama waraanaatiin sammuu isa dhumaatiif balbala saaqee jira. Waraanni qawwee fi misaayilaa waliigaltee Islaamaabaadiitiin waraqaa irratti dhaabbatus dachee Faarsii keessatti garuu wal'aansoon dippiloomaasii shira basaasummaa fi ergaan diina jilbeenfachiisuu ifatti lafa qabachaa jira. Guyyaa har'aa Dilbata Adoolessa 5 2026 Masjiida Guddicha Imaam Khumeyinii keessatti sirni gaggeessaa reeffa Hoogganaa Olaanaa Iraan Ayatollah Ali Khaamene'ii yeroo raawwatamu addunyaan dhugaa dhooftuu lama ijaan argitee jirti. Agarsiisa humna faarsotaa fi iccitii dhokataa onnee Tel Aviv irraasi. Mee taphaa siyaasaa dhiphina Israa'elii fi seenaa madaallii humnaa kanaa ija xiinxalaatiin haa ilaallu. Sirna kadhannaa yookaan salaatul janaazaa har'aa kanarratti wanti ija addunyaa hawwate saanduqa reeffa Khaamene'ii qofan turre. Kaameraan miidiyaalee addunyaa fi iji basaasota Israa'el namoota saanduqichaa cina dhaabbatan qorachaa ture. Ilmaan Ali Khaamene'ii sadan Mustafaa, Mas'uudii fi Meeysam Khaamene'ii uffata gaddaa uffatanii reeffa abbaa isaanii cina dhaabbatanii jiru. Garuu namichi addunyaan eegaa turte namichi waraana dheekkamsa seenaa kana lafa jala taa'ee hoogganee Ameerikaa jilbeenfachiisee hoogganaan olaanaa haaraan Mujtabaa Khaamene'ii achiin turre. Maaliif Mujtabaan reenfa abbaa isaa gaggeessuu dhiise? Kuni dhimma amantii yookaan dhimma maatii miti. Kuni dhimma madaallii waraanaa fi eegumsaa ta'ee jira. Miidiyaaleen Israa'el keessattuu gaazexaan Maariif haala kana arginaan dallansuudhaan boba'an. Basaasotaa fi hayyoota waraanaa Tel Aviv keessa ta'an dabalatee Mujtabaan sodaa Israa'eliin holqa dukkanaa kana keessa dhokateera. Inni nu sodaateera jechuun ololuu eegalan. Daanii Sitiroonoviich hayyuun Inistituutii qorannoo nageenya Israa'el yaada xiinsammuu tuqu tokko kenne. Mujtabaan yeroo hundumaa dhokotii hafuu hin danda'u. Inni akka imaamichaa dhokotaa ta'uu hin danda'u. Yoo fuula uummataatti ba'uu baatee sirni faarsotaa ni diigama. Garuu dhugaan lafa jiru Israa'el waan hawwitu kanarraa baay'ee fagaata. Mujtabaan maaliif hin baane? Innis sodaa basaasummaa fi ajjeechaadha. Israa'el waraana kana keessatti kasaartee jirti. Yoo Mujtabaan bakka uummanni walitti qabame kanatti argame ummata wajjin misaala yookaan drooniin rukunnee ni ajjeesna jechuun ija babaasti. Iraan dogoggora kana hin hojjettu. Hoogganaan ishee teekinooloojii fi ija diinaa Jalaa Miliqe lafa jala taa'ee biyya ajajuu itti fufa.
Mee amma dhimma kana seenaa wajjin wal simsiisnee haa ilaallu. Gaazexaan Israa'el maariif iccitii dhiigaa tokko saaxilee jira. Akka gabaasa kanaatti Alii Khaamene'n du'a isaa dura dhaamsa dhokotaa tokko dhiisee ture. Yeroo nani du'e osoo reeffi koo hin awwaalamin dura atattamaan hoogganaan haaraan akka muudamu godha. Sababiin isaa bara 1989 yeroo hundeessaan warraaqsaa Ruuhullah Khumeyiniin du'u uummanni miiliyoonaan dhangala'e reeffi lafatti kufee biyyattiin qaawwa aangoo hamaa keessa seentee turte. Faarsonni seenaarraa baratanii jiru. Har'a waraana banee yeroo biyyattii jeeqee kuffisuuf yaalu Iraan sekoondii tokkoofiyyuu qaawwa aangoo osoo hin uumin Mujtabaa aangoomsanii jiru. Kuni qulqullina sirnichaa agarsiisa. Wanti biroo kan onnee Telaaviv cabsee sirna awwaalchaa kanarratti eenyutu argame kan jedhudha. Israa'el waraana kanaan noota diddaa dhiigee balleesseera jechuun yeroo dhaadattu. Garuu har'a Masjiida Teheraan keessatti hooggantoonni Hamaas, Hizbullah, Huusii Yemanii fi finciltoonni Iraaq ifatti hiriiranii misaayilaa fi diroonii caalaa tokkummaa isaanii addunyaatti agarsiisan. Jalaa Miliqeen ogeessi basaasaa Israa'el duraanii dhugaa kana amanuuf dirqamee jira. Sirna awwaalchaa kun boo'icha osoo hin taane agarsiisaa humnaa ture. Iraan waraana kana injifannoon dhandhamtee sirna ishee eeggattee michoota ishee hundumaa walitti qabdee nutti agarsiisteetti. Dabalataan bakka buutonni biyyoota galoo galaana Arabaa achitti argamuun isaanii madaalliin dippiloomaasii guutummaatti harka Teheraan seenuusaa mirkaneessee jira. Iccitiin inni xumuraa fi peentaagoon dhiphisu garuu fakkii kaameraa keessatti mul'atee jira. Sirna kanarratti Jeneraal Ahmed Waahidiin sadarkaa duraarraa dhaabbatee mul'ate. Waahidiin inni ajajaa humna Qudus duraanii namicha dhiigaa fi tarsiimoo asimeetirii irratti fayyummaa qabudha. Erga Jeneraal Baaqiipur ajjeefamee booda Waahidiin ajajaa waliigalaa eegdota warraaqsaa ta'ee muudamuusaa oduun lafa jalaa ni deema. Waahidiin sarara jalqabaarra dhaabbachuun isaa waraanni Baha Giddu-galeessaa gara fuulduraa guutummaatti harka jeneraalota waraanaa jabaa kanaan akka hoogganamu ifa godha. Ogeeyyiin Israa'el dhugaa kana xiinxalanii waan tokko murteessanii jiru. Iraan isheen ammaa Iraan ishee kaleessaa miti. Mujtabaan akka abbaa isaa aangoo guutuu kophaa isaa hin dhuunfatu. Inni tokkoffaa warra walqixa ta'anidha. Kana jechuun Iraan amma nam tokkeen osoo hin taane boordii daayirektarootaa Mujtabaa fi jeneraalota eegdota warraaqsaatiin hoogganamaa jirti. Sirna akkasii kun ammoo yoo namni tokko illee du'e hin diigamu. Murtoon isaa dhuunfaa osoo hin taane tarsiimawaadha. Tiraamp namichi yeroo hundaa Iraan barbadeesseera uummanni isaanii mootummaa Ayatollah ni jibbaa jechuun lallabaa ture. Har'a dhugaa ijaan argeen rifatee jira. Tiraamp kaameraa dura ba'ee sagalee ajaa'ibsiifannaa fi burjaajiin guutameen geggeessaa reeffaa Khamene'ii argeera. Uummanni miiliyoonaan lakkaa'amu yeroo ba'u arguun koo baay'ee na naasiseera. Ani kanaan dura uummanni kun hoogganaa isaanii jibbaa jechuun yaadaa ture jedha. Mee kana ija sammuutiin ilaala. Pirezidaantiin biyya addunyaarraa jabaa jedhamtu namichi doonii waraanaa doolaara biliyoona 12 sochoosuun haala xiinsammuu diina isaa guutummaatti wallaalee ture jechuudha. Kuni dogoggora Tiraamp qofa miti. Kun kufaatii basaasummaa Ameerikaa isa dhumaati. Ministeerri waraanaa Pete Hegseth fi Daayirektarri CIA ragaa sobaa fi tilmaama dogoggoraa qabatanii Tiraampiin gowwoomsaa turan. Tiraamp masaraa White House keessatti akkuma namicha waa'ee addunyaa homaa hin beekne ta'ee jira. Ameerikaan addunyaa duratti salphattee jirti. Wanti hunda caalaa nama ajaa'ibuu fi dhugaa dippiloomaasii dhokataa saaxilu garuu asitti dhufa. Tiraamp iccitii tokko afaan isaa keessaa miliqsee jira. Iccitii fi Iraanonni marii nagaa Islaamaabad sanaa torban tokkoof dhaabne boqonnaa awwaalchaa waliif eeyyamneerra yeroo kana keessaa dhukaasni hin jiru. Mee kana xiinxalaa Tiraamp ani karaan kenneef ani gooftaadha jechuun of haa faarsu malee dhugaan lafa jiru faallaa kanaati. Ameerikaan boqonnaa kana kan eeyyamteef jaalala yookaan gootummaaf miti. Yeroo uummanni Iraan miiliyoona 20 ol ta'u aarii fi gaddaan bobee daandiiwwan Teheraan Umii fi Mashaad guutu. Yoo Ameerikaan yookaan Israa'el dogoggortee boombii yookaan diroonii tokko roobsite ho'iinsi uumamu Baha Giddu-galeessaa qofa osoo hin taane Waashingitaniin guutummaatti daaraa godha. Uummanni aarii kanaan machaa'ee diroonii fi misaayila lafa jalaatii baasee ulaa Hormuzii fi buufataalee Ameerikaa daaraa godha. Tiraamp kana sirriitti waan beekuuf haaloo nagaan awwaalladhaa nutis ija isinirraa cufannaa jechuun walii galuu isaa akeeka. Gama Teeraaniin awwaalchi Khamene'ii kun sirna gaddaa qofa miti. Inni agarsiisa humnaa fi tokkummaatti jijjiiramee jira. Iraan warri dhiyaa dinagdeedhaan boombii fi basaasummaadhaan guutummaatti ishee diiguuf yaalanis har'a caalaatti tokkomtee dhaloota haaraa aariidhaan qartee baasaa jirti. Waraana dheekkamsa seenaa jedhamee Quraana 28 labsame keessatti Ameerikaa fi Israa'el Ayatollah Alii Khamene'ii yeroo ajjeesan mataa bofaa kunneerraa Turkii humna diddaa guutummaatti laamsheera jechuun addunyaatti lallabaa turan.
Israa'el Hamaas Gazaa keessatti finneerraa Hizbollaa Liibaanos keessatti daaraa goonirraa jechuun adataa turte. Garuu har'aa dhugaan dachee Tiraan irratti mul'ate haguuggii sobaa isaanii guutummaatti cicciree jira. Sirna gaggeessaa reeffaa Khaamene'ii kanarratti jiilonni gurguddoo fi sodaatamoon hundi argamanii jiru. Gama Hizbollaatiin ministeera duraanii Mohammad Faanish dabalatee hooggantoonni gurguddoon akkasumas maatiin wareegamtootaa fi madaa'otaa hiriiranii argamanii jiru. Gama Hamaasiitiin ammoo hoogganaa mana maree Mohammad Darwishii fi miseensota waajjira siyaasaa jajjaboo Zaahir Jabaariin, Musaa Abu Marzuuq, Izzat Arrishq, Usaama Hamdaanii fi Asim Na'iim guutummaatti argamaniiru. Jiilonni kunneen ministeera dhimma alaa Iraan Abbaas Araghchii waliin marii iccitii fi ho'aa gaggeessanii jiru. Mee kana ija waraanaa fi xiinsammuutiin haa ilaallu. Ameerikaa fi Israa'el Hamaasii fi Hizbollaa dhaa'umsiifneerra jechuun yeroo lallaban hooggantoonni isaanii ammoo nagayaan eegumsa guutuudhaan dachee diinaa keessaa qaxxaamuranii Tiraaniin seenaniiru. Kun kan agarsiisu tokkoffaan kufaatii basaasummaa Israa'elidha. Israa'el hooggantoota kana hordoftee ajjeesuuf halkanii fi guyyaa ija babaasti. Adoolessa bara 2024 keessa Ismaa'eel Haniyyaa hoogganaa Hamaas duraanii Tiraanuma keessatti ajjeesuun isheen ni yaadatama. Garuu har'a yeroo Ameerikaa fi Israa'el ija guutuun Tiraaniin ilaalaa jiran kanatti hooggantoonni kunniin baay'inaan dhufanii wal arganii nagaan deebi'aa jiru. Kun eegumsa waraanaa fi basaasummaa Iraan haala kanaan duraarraa dachaa 10 akka cime mirkaneessa. Lammaffaan humnoonni diddaa hin diigamne. Awwaalchi Khaamene'ii boo'icha qofa osoo hin taane haaromsa waadaa ture. Hamaasii fi Hizbollaan Araghchii wajjin yeroo mari'atan waraqaa waliigaltee Islaamaabad sanaa akkamitti waliin taane Tiraamp Netanyaahuu ittiin kuffifnaa kan jedhu madaalaa jiru. Iraan nuti Khaamene'ii dhabnus baajataa meeshaa fi onnee isiniif kennu hin dhaabnu jechuun mirkaneessitee jirti. Yeroo masaraa White House fi basaasonni Israa'el Ayatollah Ali Khaamene'ii ajjeesneerraa sirnichi mataa dhabee diigamuuf deema jedhanii of jajan. Tiraan immoo dhoksaatti sirna waraanaa fi siyaasaa haraam isa kanaan dura caalaa qaraam jabaa fi sodaatamaa ta'e tokko dachee jalatti ijaartee xumurtee jirti. Har'a addunyaan dhugaa dhooftu tokko dhageesseetti Iraan dhuunfaa nama tokkoon bulfamuurraa gara hooggansa waloo waraanaa fi nageenyaatti ceetee jirti. Mujtabaa xiinsammuu waraanaa ijaarsa madaallii haaraa fi namoota gaaddisa duubaa warra Tiraamp Netanyaahuu hirriba dhorkan kanaam haa ilaallu. Waraanni ammayyaawaa keessattuu waraanni madaallii hin qabne inni faarsonni taphatan cheezii sadarkaa fiixeeti. Israa'el fi Ameerikaan boombii roobsanii hooggantoota gurguddoo ajjeesanii qaawwa aangoo uumuuf yeroo yaalan Iraan ammoo waggootaaf sirna of danda'e ijaaraa turte. Dhaabbanni qorannoo Ameerikaa inni beekamaan FDD fi Washington Instituutiin dhugaa kana amanuuf dirqamanii jiru. Akka isaan saaxilanitti Iraan har'aa hayyoota amantiirraa guutummaatti baatee harka jeneraalota waraanaa basaasotaa fi abbootii seeraa sibiilaa shanitti kuftee jirti. Namoonni shanan kunniin kiyyoo dippiloomaasii fi waraanaa walitti qindeessuun addunyaa dhiyaa jilbeenfachiisaa jiru. Mee namoota gaaddisa duubaa biyyattii hoogganan kana tokko tokkoon haa ilaallu. Tokkoffaan Jeneraal Ahmed Waidii irree fi seefii waraanaati. Erga Jeneraal Hussein Salaamiin wareegamee booda namichi dhoksaadhaan guutummaa humna eegdota warraaqsaa to'atee isa kana. Waidiin nama idilee miti, inni hundeessaa fi ajajaa humna Qudusii isa duraati. Neetwoorkii humnoota diddaa Hizbollaa, Husii fi Hamaas naannawaa sanarratti kan ijaare isa. Waidiin namicha dhiigaa fi waraana dirreetiin qaramedha. Yeroo Tiraamp misaayila Iraaniin finneerra jedhu Waidiin immoo holqa lafa jalaa keessaa misaayila haaraa roobsuuf qophii xumuraa jira. Inni of tolummaa hin jaallatu, kaameraa dura hin ba'u. Garuu ajajni isaa ulaa Hormuz cufsiisee buufataalee Ameerikaa ibiddaan niqa. Inni mootorii waraanaa kanaati. Lammaffaan Mohammad Baaqir Qaalibaa fi fuula siyaasaa fi dippiloomaasii. Qaalibaaf har'aa afayyaa'ii paarlaamaa ta'us uffata siivilummaa uffatee malee keessi isaa guutummaatti jeneraalaa eegdota warraaqsaa Islaamaa Iraaniiti. Inni kanaan dura ajajaa humna qilleensaa eegdota warraaqsaa fi ajajaa poolisii biyyaalessaa ture. Marii nagaa Islaamaabad keessatti yeroo Ameerikaan niwukileera keessan dhiisaa jettu Qaalibaaf nuti dachee keenyaa fi dandeettii keenya irratti mari'annu jechuun minjaala dippiloomaasiitti cichee asaaraa Ameerikaa mirkaneessee. Inni riqicha waraanaa fi siyaasaa walitti duudhaa fuula mootummichaa addunyaaf kan agarsiisudha. Sadaffaan Muammar Baaqir Zulqadar sammuu nageenya biyyaalessaati. Inni barreessaa mana maree nageenya biyyaalessaa Iraaniiti. Zulqadar dhimma tarsiimoo fi basaasummaa qindeessaa yeroo Israa'el diroonota yookaan xiyyaara F-35 fayyadamtee dhukaasuuf karoorsitu. Zulqadar sirna raadarii fi eegumsa lafa jalaa qindeessaa. Innis dhalataa eegdota warraaqsaa Islaamaa yoo ta'u waraana kana keessatti madaallii of eeggannoo fi haleellaa kan herregu isadha. Afur Gulaam Hussein Muusinii seefii haqaa fi qulqulleessaa teessoodha. Waraanni ammayyaawaa qawwee qofa miti basaasummaadhas. Gulaam Hussein Muusiniin hoogganaa seeraa fi haqaa Iraaniiti.
Keenya kana basaasonni Mossad kanneen akka Maadii Fariid yeroo qabaman namni kun daqiiqaa muraasa keessatti murtii fannifamuu itti murteesse. Inni diina keessoo tokkollee lubbuun hin dhiisnu jechuun ija jabinaan sirnichaa furii basaasota irraa qulqulleesse. Inni eegduu onnee sirnichaati. Shanaffaan Ahmad Reezaa Raadaan eegduu daandiiwwanii. Raadaan ajajaa poolisii biyyaalessaati. Yeroo waraanni alaa deemu Ameerikaa fi Israa'el jeequmsa keessoo kakaasuuf doolaara miiliyoonaan dhangalaasan. Raadaan garuu daandiiwwan Teeraan, Isfaanii fi Mashaad guutummaatti to'achuun shira fincilaa kamiyyuu hudhee oolchee jira. Inni tasgabbii biyya keessaa mirkaneessee jeneraalota waraanaa alatti akka xiyyeeffatan gargaaree jira. Mee gaaffii guddaa fi addunyaa dhiphisu tokko haa deebisnu. Hoogganaan olaanaa Haaraan Mujtabaa Khaamene'iin eessa jira? Inni qooda maalii qaba? Mujtabaan sirna waraanaa kana hundaa of jala hiriirseera. Inni imaama dhokotaa ta'ee gaaddisaa duubaa mallattoo tokkummaa fi ragaa xumuraatti tajaajilaa jira. Hayyoonni waraanaa warri dhiyaa dhugaa kana yeroo hubatan rifatanii jiru. Ameerikaan hooggantoota Iraan yeroo ajjeessu sirni kun ni jigaa jechuun abjootti. Garuu faallaa kanaatiin Iraan hooggansa waloo ijaarratte. Yoo jeneraalii tokko du'e inni biraan bakka bu'ee waraana itti ufa. Walumaa galatti waraanni Baha Giddu-galeessaa madaallii addunyaa guutummaatti garagalcheera. Tiraamp mootummaa kuffifna jechuun waraana banii. Har'a Iraan sirna waraanaa fi nageenyaa isa kanaan duraa caalaa sibiila ta'e ijaarratte. Hawwii ishee ulaa Hormuzii fi Israa'elitti naannessitee jirti. Hayyoonni amantii duubatti hiiqanii jeneraaloti waraanaa dhiigaan qaraman minjaala murtii dhuunfatanii jiru. Eegaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News qophii guyyaa har'aaf qabannee dhiyaannee asuma irratti goolabna. Kanneen chaanala YouTube keenya afaaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduu hin dagatinaa. Xumuraatti waan nu faana turtaniif galatoomaa.